እሺ በቃ አይ ኑታ jalqabu tolee biqoo baga nagaan dhufteetiin jecha mee sirna keessa adeemsifamaa ture kana akkamitti ilaalte? Sagantaan gaariidha. Egaa qophii akka abbaan itti qopheeffate qophii namaatiin gaariidha hin tole jechuun ulfaataa garuu gaariidha. Yeroo baay'ee akkamii fiilmii ilaalchisna gaafa jedhamu namni akkasitti gurri isheen dhufa jettaati. Fiilmiin akkaataama haaluma sagantaa yookiin waamichaa wantoota odeessiin irratti ilaalee dhufu qaba. Kan immoo hin dhufne qaba. Egaa haaluma waamichaa fi yeroo baay'ee nama ilaalanii dhufu natti fakkaata. Nama ilaalanii piroomooshinii qophiiwwan bakka irratti beeksifaman moo akkam? Eenyutu fiilmii sana hojjetee waan akkas waan jedhu waan jiru natti fakkaata. Irra jireessa immoo hammuma abbaan sun beeksisa irratti hojjetee fi waa'een fiilmii sanaa dhageettii argate akkuma kana ilaalee dhufa yaada namni. Yeroo baay'ee fiilmiiwwan afaan Oromoo irraa fi fiilmiiwwan hedduu YouTube irraa buusnee ilaaluu dandeenya. Fiilmiiwwan afaan Oromoo garuu akkasuma hin jiran. Rakkoon kuni kan barreessaa iskiriiptiiti moo kan qaama ispoonsar godhuuti? Rakkoon jiru maali jettee yaaddaati? YouTube irra akka hin buune moo akka yaabbanne moo? Yeroo baay'ee fiilmiiwwan nuti YouTube irratti arginu fiilmiiwwan afaan Oromooti. Afaan Oromoo miti fiilmiiwwan afaan biraati. Fiilmiiwwan afaan Oromoon hojjetaman garuu gaafa baay'ee hin arginu achirratti. Rakkootu jira moo maalidha wantichi? Fiilmota baay'ee kan hin beeku rakkoo adda addaa qabu. Namoonni baay'een YouTube irratti kan isaan hin gadhiisnee fi muuziqaa oriijinaalii ta'e hin qabu fiilmii baay'een. Muuziqaa oriijinaalii ta'e hin qabu saawuнд iskooriin isaa gaafa hojjetamu kan fiilmii sanaa qofaatti of danda'een hojjetamu taanaan fiilmiin sun YouTube irra yoo seene koopiraayitii gaafata sanaaf YouTube irratti fe'uu hin danda'ani. Kun immoo rakkoo baajetaa wajjin kan wal qabatudha. Maaliif namoonni baay'een fiilmii tokkoof seenaa sana duukaa hordofanii haala fiilmiin sun ittiin hojjetame irratti hundaa'anii iskoor miuzikii fiilmii sanaaf lafaa kaanii hojjechuurra YouTube irraa muuziqaa fiilmiif isaaniitiif hin taadhan filanii jala godhanii yeroo hojjetantu jira. Inni kun immoo gara YouTube'itti gaafa deebistu koopiraayitii qabaatee argama. Sanaafitu yeroo baay'ee fiilmotiin bebeeku baay'een isaanii sababa kanaan YouTube irra yaabbachuu dadhaban. Kuni akkasirraa ofii qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu eenyu jettee yaaddaati? Isuma hojjetu sana. Inni hojjetu suni jalqaba gaafa fiilmii tokko hojjechuuf fedhu humna fiilmii tokko hojjechuu danda'u hin qabaata yoo ta'e hamma sadarkaa nama hundumtuu waan hojjetu karooraa hin qabaata. Egaa gaafa hojjetu namni tokko maaliif maal yaade akka hojjetu hin beeka. Eebbisiisee dhiisuu qofaaf yoo ta'e yookiin immoo amma yeroo ta'e tokkotti hojjetee deebii naaf hin laannee baasiin itti baasinaaf hin deebisnee jedhee kan mana kaa'ee jirus namoonni tokko waan jiranii fi sababa adda addaatiin mana taa'ee jira waan ta'eef fiilmiin kanuma kanaaf kanuma hojjetu sanaati gara yuubiitti kan fidu murteessee kassareessa ta'u akkasumatti hawaasa fiilmii afaan Oromoo barsiisna jedhee murtoo barbaada. Kanaaf inni hojjetu suni karoora masaati. Galatoomii baay'ee biqilaa. Baay'eetis galatoomii.